السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم توتا جالتم تفرطوا كينيا. سلام تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم توتا فرطوا كينيا وانت كيسانو. بعدنا قالوا جراتان. إتتجاري نجرا كم توتا فرطوا كينيا. نصلات جستة. ماذا كان مدير مسيا بديني؟ كوبي كنا كم تقول تجاري شرا مغرا كوبي دوغا تدي دي مودنا. غرا كوبي دوغا تي أسو إنتري نيجورا شرا. بعدنا ما تسايلو. Congratulations. Saido baga madde sinjenne jira kabajamtoota fuutuu keenya Saido carraa guddaa wayii argatee dhiisaadha kalas kabajamtoota fuutuu keenya Saidoon carraa guddaa daangaan qabne kana argatee jira carraa argatee situ naaf eegame kanaaf surprise kana kan dhugaa surprise kun kan dhugaa kana carraa guddaa argatee Saidoon biyya Yaman keessaa gara biyya biraa deemuuf carraa biyya lama fargatee jira mee baga madde sanjenne Saidoon ra yaada tokkollee osoo fudhatiin hin dura mee yaada hordoftoota keenyarraa fudhannee waan isaan jedhaniin boodatti kan walitti dachaan ta'a turtii keenya wajjin dura mee Mustafa anaafi midiyaa daldee kaamera sirreessitaa action mee Mustafa mee Saidoon carraa biyya biraa argatee deemachaadha biyya Yaman keessa ba'uufi deemuuf deemuu dhabuun isatu murteessa kanarratti mee maal jettati deemuu biyyaana murteessa mee amma ati carraa siin kenne takka illee dubbachuuf carraa siin kenne Saidoon ana akka biyya wallahi carraa Yamanii bahinsaa argachuu jechuudha kan namni marti habu bakka rabbi fidee fi boo rabbi bismillah jamma rabbo sheekatta nuuyyuu osoo dhufte osoo carraa sun na bahee gammadaa beekta bakka isaa garuu inni illee obboleessa kiyya haa deemuma jedha silaa suna biraa taatee beekta ittillee ni hinaafa garuu amma Saidoon miskiinallee waan kayrii malee waan sharriillee namaan jaalatu waan ta'eef akka inni deemu kenna nu gaya ammallee bakka bareedduu ta'e akka inni itti karaa bareedaan himee akkaataa itti dhufanillee nuuf himuu ni beekna haa deemu jedha haa deemu itti karaa nagaa rabbiin isaa oofu bismillah jalaa gufuu guutuu cirreeraan haa bakka bareedaa rabbi isaa fidudha Tachi isa dullee bismillahi. La amma isi koi poro. Kabajamtoota furtuuta keenya. Amma kabajamtoota furtuuta keenya yaada ummata argaa jirtanii yaada ummata kanneen keessaa yaada Mustafa argitanii Mustafaan haala maduwaayi itti baay'ise kana Saidoo dirqii duwaayyoo fakkaatee jira amma sirra deebiin hordofaaf ta'eera kenna. Saamii yaa wanti ilaalishan Saidoon carraa argatee biyya kana keessa gara biyya biraa Said hulettanya agar tulaaginto nagee leersa waan anjere qofa jedhin Saidoon biyya kana keessa carraa argatee jedhin ta'uudha. Amar fadhana jira. Haan Saidoon biyya kana keessa carraa argatee biyya kana keessa ba'uuf ሀሳቡን እኮ ነገርኩሽ እኮ አልኩሽ ሁለተኛ ሀገር እድል አግኝተው ከዚህ ከየመን በመውጣቱ ነገ ሊሄድ ስለሆነ ምን ተሰማሽ? ነገ ሳይሆን እድል አግኝቷል። ይሄን እድሉን ስላገኘ ምን ተሰማሽ ነው? ከየመን ሲወጣ ምን ተሰማሽ? مش وطايو هذه ነው لا انا ገባኝ ሀሳቡ ሰይድ ሁለተኛ ሀገር ለሁለተኛ ሀገር አገኘ ሌላ ሀገር ሊሄድ ነው ሰይድ ከየመን ሊሄድ ስለሆነ ምን ተሰማሽ ከዚህ የተሻለ ቦታ ካለ ሁሌም ደስ ነው የሚለኝ መጀመሪያ ሁለታችሁ ናችሁ ወላ ቆይ ሱመያ እንዳትናገረኝ አንቺ ብቻ ነው እና የሰዎች ቻንስ ካገኘ ምርጫ ካገኘ የተሻለ ነገር ካገኘ መሄድ ግድ ነው መሄድ አሪፍ ነው ነገር ግን አቂድ የሳይድ ሄደ ማለት አንቺ እዚህ ተቀመጥሽ ማለት አይደለም እርግጠኛ ነኝ ሚስትንና ልጁን ያኔ ከዚህ እሱ ማውጣት ደስ አለሽ ማለት ነው ኦኬ እንዴ ሀሳብሽ ጨርስ የተሻለ ነገር ካለ የተሻለ ሀገር መሄድ ካለበት አንቺ አሁን አስተያየቱን ለምን ትጨምራላችሁ እሷ ብቻ ትወቃለች ሱመያ ምን ነው ለማንኛውም ሰይዶ ባጭሩ መልካም እድል ምን ይላልኝ ከዚህ የተሻለ ነገር ካለ አኪድ ላንተም ለሚስትም ለልጅም ለህይወትም መልካም ከሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ይለኛል ወቃ ሳሚያም እንደ አኩማ ገርተን ጀቻላ ቢያ ከና በው ሰይዶት ባይ ገመደ ይርቲ ሀከዳ
كومبولشا السمو ولا لذي هيا يلا استاجر هيا تنزل الفيديو طلبا فيديو انتن دولوا ايش جمل አንቺ ምን ተሰማሽ? ለሰይድ ከዚህ ሀገር እድል አግኝቶ እየወጣው ነው ከዚህ ሀገር ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ ነገር ከሆነ ታሪክ አሪፍ ነው። ከምን ይተሻለ ለስራም ሆነ ለሌላ ነገር አመች የሆነ ሀገር ከሆነ አይመጣም አይመጣም። አይዲ ከሱማያ ከሆነ አይመጣም ብቻ ነው ደግሞ እሱ አላውቅም። ሳሚያ ብቻ ነው ከሱማያ ጋር አይደለም። አንተና ለያይተም ትልካቸው የሚጠራችሁ ሰዎች ናቸው ተላይቶ ይታል። እንደዛ ከሆነማ ላ ምክንያቱም ሚስትና ልጅን ላ እናንተ ናችሁ ያላችሁ የተሻለ ነገር ካልካችሁ ይዛ ነው። ነገር ግን ሚስትና ልጅን ጥሎ ከሆነ ይሄን እሺ ተማም خلاص ተማም እሺ ስምሽን ግለጽና ሽምስን ላ ቆማት ሽምስን አረ በእናታችሁን ዝም በላችሁ እስቲ አንዳችሁ ሽምሽን ግለጪና ግለጪና ሐሳቡ ላይ ምን ትላለሽ እስቲ ሳምሽን ግለጪና አዎ ሳምሽን ግለጽሽ ግለጽ አለሽ መስከችም ግለጽ ታርኩ me saidon carrabi yabra argate jira adi carrabi yabra argate jira mal jettati me jechi biyini argate sanaysa dubai abu dhabi dubai ingamadu family taka gobas mali gobas la ikufte jirtatu rumadem mali ani Europa bas ingamadu biyo America tenen gamada aftore أمريكا نافع تمام ياربات يجري انغمدو سانو يو كوب ادي ما بر سانو يو كوب ادي مسكينه نمني ساغدين جرا كوب اديمو لا سانو دبرتي وامد لي بر ها بايت زي وامت ايه لا وامت كوبات ان يمره لا كايسا ايسا غنا تدوم ناتي اسمات سمات تدغ خلاص تمام ها كفايه كيفيني صربي لما فارق سيدون يلا ديما ما سكغا ما يا ده مالك قد سرت سيد ديمو ايه ديمو فتيني خلاص اما غير اباد ماتي دفني جرا كبجمتوتا فرتوتا كينيا غير اباد ماتي دفني جرا يسرا سيدو را واحد وقت ارغوب ديم ابدي غدا كما سيدو ايوا يا لمتني كنا ارغيتي جرتا كبجمتو جالتمتو بوليتي كينا دبي را فيزا سيكو بيستي چرا كنتي فيدمو قبدا carraa kanaan hundi argachuun danda'u mallaqa kiyyaan kana godhee kana hunda kabaja keetii jettee obboleettiin teennaa taami yuutuuba sirraa fidde bitte viizaa si ergite jetti baga maddee baga wajjinuu gammadee siin jedhe. Galatoomii jedhanii isii qofaa miti. Ijoolleen Dubaay irraa dubbistu hedduutu viizaa akka si ergina kootu jedhaa jiran si jedha. Nama hedduu jiran. durba jara janta Dhalallee dhiirri jechuudha. Dhala qofaa miti gaa. Dhiirrillee jechuudha. Sa'aatii dhufu barbaade nutti viizaa si ergina. Eeyotu jira nama hedduu nama jira. Nama hedduu jedhee jira. Agalatuma nuti isaan yaada isaaniitiif. Ani guyyaa itti qophaa'e ofii kiyya gaafa hin deeme jedhee rakkoo hin qabu soodam tokko achi viizaan ergin qat jedhee anu viizaa fi fidee dhaadhee seenaa. Sanuu achirra erguuf diraama dhibba torba faara birrii Itoophiyaa kuma kudha afur ta'ame. An finfinni rakkuma sadiif dhibba shanii dha'een seena. Sigarii nama naaf jira jechuudha achi jechuudha. Kanaaf agalatumanii hunda isaaniitu waan nama waamanii achi dhaqeetitti argite. Isiin qopheessitellee immoo agalatumtu guyyaa ani itti qophaa'ee itti karoorfadhee jedhee anuun dhufa. Amma fidduu agalatumtu yaada isitti galatuun jennaan isiis na galateeffadha. La guyyaa itti qophaa'e hin dhufa gaafa jedhamu hundaanuu la amma dhageeffadhu mucayyoolee akka saafachiinaa fi guddaa sira qaba takka lammaffaa viizaa wanti birrii ofiitii kamana namaa dalatu akkanatti abbootee siin fidde viizaa si erge viizii kana akkam bootee bidhaatummaa mi'aatummaa viizaa rakkoo qabsan hin kabalaafis. Sanni kabalaaf. La namni dhalaa namaa miti duraan irraa osoo ani yuutuubii ni galnu hamaa turte. Madugama. Wallahi. Sibano ya ndo wari Dubai kus. Ah, Koy.
Woi, kamera. Woi, ame. Ayyara koo qabu obboleessi xiyyeennaa gara Toomii asillee abdii naa agarsiifadhu karaa keetillee dhuftee karaa mana dhufe hin beeku. Atis gara Toomii sillee naa gara Toomtu an jaartii qaballee silaa jaartii qabaachuu baadhee ni dhufa. Silaa jaartii qabaachuu baadhee dhufa. Ammoo an jaartii qabuuf kophaa dhufuu danda'u yoo fillee akka jaartii wajjin yookaan immoo gaafa kophaa dhufellee dhufa. Garuu isiin naa ergitee an silaa jaartii qabaachuu baadhee akka isiin naa ergitetti ni dhaqaadha. Garuu amma yoo kophaa kiyyallee kan dhaqu taate mushi isiin naa ergitetti karaa isiin suttee karaa biraatti illee yoo ta'e. Amma wanni yaadni kan kee guddaan jaartii waan qabduuf dhaquu hin dandeettu jecha. Yaani isiin wanni viizaa si ergitee jaallaa si fakkaate jecha. Kabajamtootaaf ayyoom jaalalaaf jedhe. Dhageeffadhu. Mucayyoon viizaa kasii ergiteef dhugaadha isa itti fakkaatti. Mucayyoon viizaa si ergiteenna waan jaalattee ergitee jira. Obbolummaa ta'ummaan dhuftee Dubaay. Dhageeffadhu akkasii miti. Mucayyoon akka ati dhuftee Dubaay bashannantu malee jaarsaallee qabdi daa'immanillee qabdi. La ini nuraayu la agartee jira jaalalaaf si waamneeti dhaqi kaa'ama jaalalaaf si waamne jaartii ofii dhiisee haa dhufu jaarsa kiyyaa waliin haa bashannana jettee jechuudha. Kanaaf Dubaay akka inni kana maal jettan yeroo dhaqi bilbilaaf rakkoo qabu. Amma tarbaasitti makka amma tanaaf hin bitu. Ati fuudhu addaa sila qoy. Ati yoo dhaqe fuudhu fi sila jaartii bar jaarsa qabate. Darbee kee duraan wanni jaartii qaballee wanni ettee doo si fuudhu baati takkuma. Ati kana ya siapa kita pun tadi kan? Tak kayak mana Dubai apa kabar? Tak kabar keberapa tak ada kabar. Bisik terurah. Amma dhageeffat gua. Amma dhageeffat. Dhageeffattee mire dhageeffatte. Amma dhugumatti. Namtitti mucayyoon viizaan jala bara viizaa si ergite sun jecha sababni isin viizaa si ergiteef sookaa jala keetti kawaja si qabdu qofa osoo hin taane yuutuuba sirraa bittee santu jala gubate dhuftee jala gubatee dhuftee ijaarsii akka taatolchituuf. Diraama kuma furii dhibba shan si dhage diraama kuma furii dhibba shan kafalte yuutuubi sirraa bitatte saniif yuutuubni sis jala sirraa bitatte jala karrabee jira. Waan inni ta'e bee haqa amma birta karraan daragan muciyoon osoo si irraan dargama viidiyoon irratti gadhiisuu danda'u wala waan takka illee gurra hatta seenumaa yoo danda'u jettee saniif akka maallaqa kiyya kabajaa erge kabajaa asitti dhufee yuutuub kiyya naa sirreessu. Asilla isin argitee mi? Anis duuba isin balee gire. Rakkoo qabu amma saasuma ergitu asuma sirreessi. Isin birrii manatti bakka diriirtu si ergitee mi? Beekan illee asuma sirreessi achi ergaaf kaa. Laa isin bakka si argaaftu si ergitee birrii si lakkoofte takka labatte. Laa asirraa yuutuub sirreessuuf jalqabaa jira kun qabu asitti sirreessi. Isin akkasitti hin barbaaddu. Kasanii rakkoo qabu soo keessatti isaan mallee waan biraa. Isin mirgan qabdu mallaqa sirreessi kafattee jira. Amma kanaafuu dhattamuun Ndabona. YouTube isi kakubate sana kama. Asuma taa sirreessa. Birrii si. Kana kasirraa kana feetu haarawa feetu kentaa. Kasirraa feetu. Sanas deemistee moo? Hin kentaa. Hamilee kentaa. Biizaa si argama wiitoo mijiroo buleessa kiyya. Biizaa hadu baay'ee miti kabalbala kana gabbaatu si erga. Biraati si biraati. Kijibaa keessan beekee. Anu kijibaa keessan si beekee. Iskabarri rasu bittee dhibba biizaa rasu.